jechoonni nama iddootti nama kuffisu jira. Bakka jechoota yoo nama iddoo qabu taatan jechuudha. Namni jechaaf dhibamee dhukkubsate jira, namni jechaaf illee du'e jira, namni jechaaf of ajjeesu jira, namni bakka waan baay'eetu jira jechuudha. Biyyaa kan ba'u jira. Otoo namni hin beekiniif sammuu dhiphina sammuutiin kan qabamee jira, namarraa kan fagaatu jira jechuudha. Jechoota namni sana kana namaan jedhurraa jechuudha. Ashama hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo. Egaa daa'imaa ta'een ko'ummadha gizee baay'ee gizee kaameeraan sirriitti hifa keessa jiru na waraaba yoon jedhe. Haa ta'u garuu miidiyaa kanarra arga guyyaa lamaatii asii kaleessa fa'i waa'ee gannii naanna'aa jira akkuma suura irratti argitanii. Mucayyoon kun torbee duras waa'ee ishii naanna'aa tureeyyuu amma immoo dhukkubsachuu ishiitiin yeroo sanas naan hojjedha jedheen bakka miidiyaa irratti haala guddaadhaan si'a sadaffaa ba'uudha. Yeroo tokko yeroo tigistii faana wal lolanii lammaffaa immoo yeroo suuraa ishii filtarii fi filtariin alaa miidiyaa irraan deemanii yaada kennanidha. Amma immoo dhukkubsachuu ishiiti jechuudha. Haa ta'u garuu mucayyoon kun yeroo tokko nutis maal seetan yoo beekamtii arganne haala keessa jirruun jechuun 100% illee yoo ta'u baate akkaataa itti jirruun yoo miidiyaatti dhiyaanne bareedduudha kan inni isin jedhuuf kanaafidha jechuudha. Filtarii eenyumtuu fayyadama. Anamma dhiyoon fayyadamuu jammaree ishumtuu na didde kun maabiraatiin ala fayyadama. Duraan normaal kaameeraan fayyadama dhugaa waaqayyo jechuudha. Isaayyuu filtarii guddaa fayyadamuun akkuma suuraa koo ilaaltanii. Filtarii fayyadamuun ishii okee ta'e garuu haala maleedhaan fayyadamtee akkaataa gaafa irreechaatiif baaniif halaa fi filtarii fayyadamtee fi gaaf sana baay'ee tokko walirraa bakka parsantii 90 walirraa fagaate waan ta'eef namoonni keenya immoo wanta xiqqoo sirratti barbaadu bartee wanta xiqqoo jechuudha. Miidiyaa irra banagaraachillaan amma barutti illee malee namni filtariin fayyadamne hin jiru. Amma miidiyaa akkuma waa'ee isaa baruut fi haala bilbila isaati irratti malee hamma taatiin fayyadama. Hamma taati fayyadamnu malee kan eenyudhaan halas yoo fayyadamne gaafa miidhansaa caalutu jira jechuudha. So waa'een suuraa ishiitii garaagarummaa baay'ee waan ta'eef filtarii fi filtariin alaa namni baay'ee yaada kennaa ture jechuudha. Haa ta'u ishiidhaa taanaan maal nama galchi? Bakka miidiyaa irratti dhiyaachuuf filtarii fayyadamtee hirmaatteetti normaalii ishiit of beeka bakka. Garuu namni kamaalifanii namni jechaan wanta baay'ee sin godha jedhee dhukkubsachuu ishii yeroo kanaati jechuudha. Banagaraachillee dhiboo irree fuqabe jechuu koo miti akka jedhanitti wanta baqaqsanii dhullee ta'uuf deemtisa jedhamudha. Haa ta'u wanta kanarraan buuse waa'een kaa'eenyuu sanii filtaricha sanarratti dubbatame ta'uu otoo hin taane dhibee duraan qabdullee itti kaasuu danda'a jechuudha. Dhiphina sammuullee itti ka'uu danda'a tureeyyuu. Yeroo sana miidiyaa irratti argitu xiinsammuudhaan illee wanta ta'e ta'uu dandeessi. Dhibee duraan qabullee itti socho'uu danda'a jechuudha. I think sababa sanaa mana yaalaa galteetti jedheen yaada. Kanaafi namni yeroo baay'ee wanta ati hin qabneenu si balleessuu barbaada. Wanta ati hin qabneenu si kuffisuu barbaada. Surumaayyuu isa dhugaa jiru kan argatee miti jechuudha. Kanaafi yeroo baay'ee jechi namaa nama balleessaa, jechi namaa qoricha nama baasa, jechi namaa nama fannisa, jechi namaa biyyaa nama baasa, jechi namaa nama ajjeesa jechuudha. Sekondootaaf daqiiqaa fi guyyaa yeroo keessatti jechuudha torbee keessatti. Baay'een gadde yeroo filtarii sanan gadde baay'eedha jechuun haala nala bakka yoona jechuun yoona namatti dhaga'ama baay'een gadde. ግን namni keenya bakka waan argate waan gadi dhiifnee fi of jajjabeessu amilee gaariidha guutummaa konfidensii qabattee jiraachuu qabdi. Maaliif konfidensii godhattee filtarii sana fayyadamuu qabdi jalqabuma jechuudha. Banagaraachillee tigistii waa tokko yaadadheen ture annama walitti naquu yookiin waa'ee namaa dubbachuu otoo hin taane yeroo tigistii faana walitti bu'anii karaa gannis goruu barbaadeni karaa tigistis goruu barbaadeni dhugaa iddoo kam akka jiru nan xiinxala garuu hin dubbadhu. Amma
tigisti waanuma fedhe soo ta'e biyya sanaa wantoota baay'ee mijeessitee fi turte haalli ganni itti dubbachaa turte baay'ee ulfaataa tureeshu. For example waan nyaadhuun qabu waan uffadhuun qabu humtuu maallaa gochuu dideetti garuu immoo namni jedhuma hin qabu. Obsasi barbaachisaa namoonni tokko dhaqanii airportii fudhanii deebitee immoo mucayyoo ishii sana faana wal lolte. Nama airportii ababaa qabatee nama dhaqee har'a waan ta'eefu biddeen birri 10 naa fidi jechuufu birri 20 sinirraa fudhatu kana baraa birri dibaa. Kanaafi kaffaltii tokko malee transportii baastee mana kontiraatatii dhaqxee airportii dhaafuutee wajjin kolfitee taphattee garuu yeroo wal lolan maal jette tigisti normaalii waan argitee fi bismaam ejji ishii bicaadha bismaam gurraacha bismaam mormi ishee akkana jechaa turte jechuudha. Banagaraachillee yeroo kaminuu badhee yeroo airportii dhaasbaatu dhugaatti dubbachuu fi akka bifa ishee ammaati. Baga ta'een bar inti gurraachummaan bar diimoleedha. Dhugaa eenyumtoota walitti siqee ilaalee minim kaameera irra akka fakkaannu miti. Filtar mootoo fayyadamuu baannee akka kaameera irra fakkaannu miti jechuudha. Innaa dhugaacha bareera garuu filtarii akka fayyadamtus bareera. Garuu gaafa dhufe tokko kunoo nama miidha jechuudha. Garuu immoo nama rartee miidiyaa fayyadamuuf eenyumtuu ulaagaa wayii guutuuf deema waan ta'eef ulaagaa guuttattee karaa ittiin namatti dhiyaachuu barbaadden deemte garuu rakkinatti fide isa har'a dhiphina keessa biyya namaatti immoo dhukkubsattee baay'een gaddee isa dhukkubsannaa salphaa miti dhukkubsannaa yoona nam operaasyoon yoona wanta baqaqsanii wayii yoona nama waan ta'e dhukkubbiidhuma kamuu biyya hambaa keessatti baay'ee ulfaata. Baay'ee tokko jechuudha. Waa'ee seenaa biraa keessaa deebinee jechuudha. Baay'een gaddee fi yeroo baay'ee haadha kootti baay'ee nama rarti ni jirti waan ta'eef jiraachuu fi barbaadde bakka hojjattee jechuudha. Yeroo darbee manni gubatee jira. Hojii akkuma tasaa achi ku'eet ma'antini Joordaan baay'ee ulfaata sana keessaa baatee dhuftee immoo nawantee walitti funaannattee haala mijeeffattee rakkina keessa immoo dhuftee jettu manichi gubatee uffatni illee jalaa gubateera. Haa ta'u garuu hiriyaa gaarii yoo qabaatte mijeessanii kaasuu danda'u namoota guyyaa rakkinaa yoo qabaatte jechuudha. Kanaaf inni caalaan amma wanti ni kadhachuu fi barbaade waaqayyoon fayyaa qofaadha jechuudha. Wanti hundaa dhufu jechi namaa dhufu rakkinaa dhufu kufaatinaa dhufu garuu fayyinni baay'ee isa tokkoffaadha. Fayyina ishiitti waaqayyoon haa deebisu. Haadha ishiitiifis abbaa ishiitiifis haa ta'u nagaadhaan haa jiraattu. Eenyumtuu namni biyyaa ba'e isaaniif jiraata. Isaan irraa kan hafeedha ofiif jennee kan jiraannu. Kanaaf waaqayyoon si amaaruu waaqayyoon si wajjinaa ta'u warreen immoo yeroo baay'ee sagalee namaa taati waan ta'eef isin immoo warreen miidiyaa gurguddaa qabdan karaa TikTok ta'e karaa kamuu sagalee ta'aafiiti ishees akkuma kaleessa sin gargaaraa turte gola madaamii baay'eedha warra rakkatan baasaa turte har'a immoo ishee dhukkubbii ishee kanarra damdamachiisaa yaadan warra achi jirtan immoo dhaqaa laalatii jechuudha. Warri isinitti tolee mana kontiraataan jirre bakka akkas jechuu barbaadeni dursa kanii waan biraa dursee yaada guddaa irratti kennuu miti garuu fayyaa isheetiif waaqayyoon harka haa diriirsuu fi jechuu barbaadeni biyyaan baamiti biyya kee keessa iddoo namni nama gaggaafatu guyyaa guyyaadhaan yoo si dhukkubee baay'ee ulfaataadha. Yeroo hundumaa kan hin kadhadhu waaqayyoon nan dhibin harka namaa nan galchini jedheen jira. Bakka yoo na bichaa kadhannaa koo yeroo hundumaa isaadha jechuudha. Dhukkubsatte taanaan baay'ee ulfaata. Nan qabasa jettutu hin jirre jechuudha. Jira sa jettutu hin jirre jechuudha. Kanaaf waaqayyoon sifaana ta'ee fayyaa kee muluu sirraa kaasee gara jireenya haaraatti si kaasee akka hojjattee nama taatee maatii keetii taatu haadha kee taatu siifin kadhadhaan gama kootiin ijoolleen garuu kalee sagalee sinii ta'aa turte sagalee ta'aafi jettee hiriyaa taatanii har'alleen namni dhukkubbii du'a gammachuu irratti nama dheensu gadhee waan ta'eef sagalee ta'aafiti. Haala mijatu mijeessaati gargaara isinin jechuun barbaada. Bye.